Qabeenyi kun hundumtuu ka'umsi isaa maalinni? Toleka adde Zinash baay'een si galatoofadha. Qabeenyi kun hundi maalirraa ka'e yoo naan jettu Waaqaan Roobin se'in dubartiin waan xinnoorraa kaatee guddaa ga'uu dandeessi. Qarshii 250 warqii warri kan koo yeroon heerumunaa kenne gurgureetiin daldalatti bahee har'a haadha miliyoona ta'e. Miliyoonni kun hundumtuu ka'umsi isaa qarshii 250 jedhan. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Cimanii hojjennaan kana caalaa yoo ta'uu hin danda'edhaan mee yeroo jalqabaa maaliif kaataniitu kan kana jalqabdamee ka'umsi isaa akkamittiin dhufeedha? Amma waa'ee qabeenyaa akka irraa ka'e kana yoon dubbadhu kan akka dhaga'u barbaadu ijoollee amma kunooti dardaroota yookaan shamarranoota lafaa ka'an kanaaf maaliifin isinitti muu fedhee Zinaash haa galatoomtu dhaabbanni har'a na affeere kunis haa galatoomu waan xinnaarra'e har'a yoo daldala jalqabaa jedhanii too jedhan ijoolleen kootirraa jalqabee miliyoona malee xinnaarraa ka'uun wanna guddaa itti fakkaata. No, wanna guddaarraan ka'u namni shiroo fi barbarree xinnaa miti kanarraa kan ka'e biyya alaa fideeti shiroo fi barbarree gurguree konkolaataa fi wofcoo biyya keessatti galchaayu. Sanitti aansee yeroo xiqqootti guddata namni yoo ejjennoo qabaate ani eenyu gadi annan hojjedha. Dhiiraa muti kan nan barbaachisu dhiirris akka kan kooti dhiirayyuu anatu dahee bar. Wajjiniin uumannus ciniinsuun waan jabaa tokko wanni tokko kan isin ajaa'ibu akkan hojjaa jalqabeetti seelsmaannatiin jalqabe. Kaalsii fi paantii muharrabiitu tureeyyu har'a sooftiitti deeggaramee jira. Isan gurguraan tureeyyu. Yoon gurguru garaan na boora'e. Abbaa qabeenyatirraa hin dhaladhee haadha qabeenyatirraa hin dhaladhee wanni sun wanna gadi bu'e natti fakkaatet garaan na boora'e imimmaan na qabe. Yeroo dargii zamachaa san booddee Israa'elichi tokko na argeet narraa kan bituuf ture piyaasatti ምንድነው እሱ ለምንድነው ሆድሽ ባባው ጀደ ይሄንን መስራቱን ተሰማኝ አባትና እናቴ እንዲህ አልነበረም ያሳደጉኝ ግን ደርግ በመውረሱ ነው ለዚህ የበቃሁት ስለ አሁን ከዘመቻ ሸሽተሽ ነው አንጀ ነው ከዘመቻ ሸሽቻ አይደለም የስድስት ልጆች እናት ነኝ አልኩት 20 አመቴ ነው ስድስት ልጅ ስወልድ በኋላ ባለቤቴ ባጋጣሚ አልነበረም ወደ ውጭ ሄደዋል በዛን ሰዓት ቦዴን አንጀናን የመጀመሪያ ቃሉ ጠንክሪ በይ አለ ምጥን አይተሽ ልጅን ይወድልሽ ችግርም መቋቋም ያቅትሻል ወይ ናንጀል ዋው ኤዳኩንስ እንጀራ አሃ ዱጋሳቲ ጭኒሱ ደንደኤቲ ጆሌ ጃደ ኡመደን ጅራሙቲ አከሚትረኪነ ደደባ yoonjedhu guyyaa sanirraa kan jalqabe nan jabaadhe dhiiras nan barbaachisuun jedhe yeroo sanitti nan deeme konkolaataa muharrabiirraa kara shirootti fi barbaree biyya alaatiitti huddiidhaan gurgurama jedhan yeroo san dhadhaan kiiloon tokko birrii 4 gurgurama alatti birrii 50 gurgurata Saudiitti Saudi biliclicin jaraa nan ajaa'ibne isin ajaa'iba achitti hafuun nan ajaa'ibne shiroo fi barbaree kan koo deddeebisiitu natti gaarii ture daldala hojjechuun amma shiroo fi barbaree achi geesse wofcoo wannan biyya baadiyaatirraa dhaladheef wofcoo fideetoo dhufe yoo wofcoo fideetoo dhufu isanan gurgure lammata amma birriinu guddate ka 250 suni kara meeqaa deebite birrii 35 taate amma guddadhe jechuudha kanaaf jechuu sanirraa kan ka'e har'a kunoo kana gaheen jedha akkamitti qonnatti seentan yoo dhugaa barbaadanii too jettan amma 250 irraa jabaadhe isiniin jedhe beekamtuus ta'e konkolaatas fide biyya keessatti guddadhe biyyan itti dhaladhe sanitti arsii fi naannoo kiyyarratti duraan abbaan kan koo nama gaariidhaa beekamaadha anis amma waaw edaa guddattee jirti intalli teenya beekamtee jirti kan jedhuuf dhufe yoo dhufu makaanizeeshinii kan koo nan jaaladha maaliifin jaaladha isinittiin hima amma naannoorraa ummanni dhufeet kompaayinara maaloo nuubitii namni rakkachaa jira kan jedhu anaafi obbo Kabruseen amma dhirsa kan koo kan lammataatitti heerumee jira jechuudha nu dubbisan yoo nu dubbisani
waaw akkana yoon ka'ee dhaalu ummanni wanna ittiin haamatu dhabuudhaaf kan of ajjeesutu jira. Midhaan jalaa badeetu maaliin godhere wannan ofii qabu miliyoona 4 ga'ee jira kaapitaaliin kan koo yeroo sanitti kompaayinara 10 qabadheetiin haamatti seene. Gaafana maal inni mafakkariin kan koo ummaticha ani isiniifin haama ani isiniifin qota isin maal gootan ijoolleen maal haa gootu jechuun narra jira. Ijoolleen haa barattu maal inni Arsii fi Baalee keessatti kan ittiin beekame makiyyaan hin haamti makiyyaan hin qotti ijoolleen barachuu qabdiidha. Kanaaf jechuu makaanizeeshinii kan koo baay'een isa jaalladha. Maaliif sanirraa immoo kan gammaddan maal seetan kan fakkeenya ta'eetu jedhu ummanni baay'ee rakkataayu haamaaf ummanni baay'ee dhiphataayu halkaniif guyyaa kompaayinara jala deemanii kadhataniiyu. Har'a mootummaan waaw kunooti addee makiyyaa jedhetti televizyiinii fi waa'ee garagaraatitti na baasan yoo dhufanii too na gaafatan akkami daldalli kun isin baasaa makaanizeeshiniin kun akkami si baasaa jedhan eeyyeen na baasa baay'ee tirfii qaba jedhaan. Maal naan jedhe namichichi waaw addee makiyyaa naan jedhe maaliin jedheen odoo suma bichaa dhalfate Oromoon gaariidhaa jedhe maali jennaan nu ibiddatti naqxeet ummata kan kee qananiistee miti naan jedhe. Maaliif jarri bu'aa laalan mara yeroo sanitti dadhabbii isaan laalle ani immoo akka biizinasiititti odoon taane kan laalu yeroo san ummatichaaf kana qofaa miti cawwaaqaa ummanni yoo caakkaa keessatti safareetoo jedhu nama 11,000 ofii kootii dhaabbadhee qochisiise safarsiise. Kanaaf jechuun kanatti na boonsa qonni kan koo kan biraa daldala akka daldalaatitti daldala baay'ee hojjedhee jira import exportii kan biyya keessaa akkuma aaddeen jetteetoo jette suni baay'ee nan boonsu kanarra wannan dabruun barbaadinii fi aaddeetoo dubartiin hunduu cimuu qabdii barachuu qabdii baay'een si galatoonfadhan jedha. Dubartii cimtuun ilmaan cimoo qabdi ilmaan isaanii akkamitti cimfachuu danda'u dubartiin akkamitti cimti saayidhuun itti nu dabaliitiin xumurra. Baay'ee nooree har'a nama 26 ta'een jira akka wootoo wajjiniin kan isin ajaa'ibu immoo odoon deemuun daa odoon hojjedhuun guddisaa gaaf tokkos dahuun wannan ani nan godha jedharraa na hambiseen beeku. Kanaaf jechuu dubartiinis taatee dhiirri maal seetan dhiira fi dubartii an addaan ilaalu gowwinnatiidha dhiirri kan dubartii kan gannan qaba jedhu maaliif dubartii gadi qabe jechuun of gadi qabeedha ilmaan isaa gadi duuti qabeenyi isaa gadi du'a isiniif galee biyyi gadi duuti dubartiin beekte dubartiin baratte dubartiin guddatte jechuun biyyi guddate dhiirri guddateedha. Kanaaf jechuu dubartii fi dhiirri wal cinaa dhaabbatanii wal guddisanii wal jaalatanii akka ilmoo isaa jaalatu sanitti niitii isaa jaalachuu qaba akka haadha isaa jaalatutti niitii jaalachuu qaba. Bakkee biraatiin miti qabsoon dhiirri fi dubartiin kan walitti ka'an bakkuma jiruu sani jiruun sun immoo maal inni wal'aansoodha dhirsi fi niitiin anatu caalaa situ caalaa anatu caalaa situ caalaadha. Bakka kanatti immoo dubartiin maal godhuu qabdi seetan. Ani amma waggaa 33 abbaa mana kootii wajjiniin hojjechuu jalqabe. Yogguu inni dhufeetoo abbaa manaatiin ta'a jedhu gooftaa koo indee si malee eenyutu jiran jedhaan namni ho'i maalii addee makiyyaa abbaa mana keetii kanaa wajjiniin kun amma waggaa 30 hojjechuu jalqabde jedhan indee maal taatan ijoollee yoo inni itti ka'eetoo nan caala jedhe eessitu caala gooftaa kan koo garuu hojjaan kan koo akkasumatti deema. Bilihii ta'anii wajjiniin buluudha. Gaafa tokko dadhe gaafa tokko humna godhate tokko immoo humna godhata akkasumatti immoo abbaan manaa koo yoo nani dhufeetoo aareetoo jedhe indee giiftiin dhuftee lolti maaloo jedha akkanatti wal danda'inee jiraachuu qabna. Dubartiidhaafis kanan dhaama dhiiraafis kanan dhaama wal kabajnee wal ulfeessinee wal bira dhaabannee wal haa deeggarru wal bira dhaabannee wal deeggaruun biyya guddifna of guddifna ilmaan guddifna. Kanaaf jechuu naa jiraadha. Garuu yoo dullooman immoo haasaa hin dheeressani haa dheeressituuf na yaamanii maalan godha umriidhaan nagaatti naa oolu.